Baga gammaddan baga gammanne walumaanuu kana booda eenyuutu nuuf dawwalee namni kun eenyu lakkoofsi kun eenyu jettanii rakkachuun hafee jira. Maaliif jennaan appilikeeshina yeruma sakanduma namtichi lakkoofsi isin hin beeyne isinii dawwaletti maqaadhaan maqaa namtichaatiin eessarraa akka isinii dawwalee waa hundaa wadda baasee isinii himu isinii qabadhee dhufeetiin jira na waliin itti fayyadamaa anammoo buufadhee itti fayyadamaa jira kottaa isiniin barsiisaa gara qophii teenyaa. Isiniif qabadhee dhufee kunoo kana fakkaata appilikeeshinii asirratti argamu kana ni agartan jeetii yaada appilikeeshinii kanammoo pilaastoorii keessa seentanii gad buufattanii itti fayyadamuudhaan akkaataa itti fayyadama isaa isiniin agarsiisan afaana turaan gara qophii teenyaan na waliin deema. Asuma kunoo pilaastoorii keenyarra ni gallaa. Pilaastoorii keenyarra gizee gallee asumaan sarchi goonee itti barreessina. Garuu abdeet nagodi jechaa jira itti gabbuufadhee itti fayyadamaa jira nafaana tura isiniin agarsiisa hoottaa. Appilikeeshinni gaa obboleeyyan kiyya yoggaanii fi dura awwama isiniif dawwale isinii baasuu danda'a ammoo lakkoofsa isa kanarra galeetumaan isin agarsiisa. Akkamitti maqaa namaa nuuf baasa jettanii yoo kan hin amanne taate ammoo isa kanarra galeetiin maqaa lakkoofsa abbaa fedhee keessa barreessee isin agarsiisa na wajjin ilaala. Amma lakkoofsa nama tokko itti barreessinaa jennu lakkoofsa nama biyya keenyaa tokko itti barreessinaa jennu. Akkuma asirratti agartan kana kunoo lakkoofsa kana maqaadhaan baasee jira. Lakkoofsa nama abbaa feetanii yoo itti galchitan maqaadhaan baasaa jira. Kunoo akkasumatti itti fayyadamaa isiniin jaa maaliif jennaan ani immoo dura waan hin banadhee itti fayyadamaa jiruufin bifa haariyaan remove godhee logout godhee banee wanna godhuu waan hin barbaadiniif ani kiyya banaa jira ittiin fayyadamaa jira isinilleen itti gammaddee hanga barnoota biraatiin walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jedha.